Bismillah, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Kabajamtootaaf jaalatamtoota hordoftoota iftuutu bakkam jirtu nagaa keessanii jajjabaattu bakka jiraattan bakka rabbii onaan isin ga'e jecha. Maashaallah tabarakallah bakka rabbiin guyyaa kanaaf qanii hadhaatiin isin ga'e. Warroonni addisii dhuftan welcome. Warroonni na waliin turtan bagana ganna waliin turtan warroonni addisiin subscribing godhin subscribe godha like godha share daanis nu jajjabeessan isiniin jedha obboleeyyan kiyya gaa abdii comedy dhengadda kana kaleessa kana by the way baay'ee gaddeen ture ani dhugaa rabbii dubbachuuf akka kootti waan an bayee dubbadhu illee harkaa badee warroonni social media gurguddaa qaban waa dubbatanu jennee dhiifnee turre garuu immoo wallahi haqiiqaa rabbii baay'ee natti tole jechuudha. Inni akka argachuutti hin jiraadha koo namni haadha koo beeku naa dhufeera gizeenni jedhu wallahi gizeenni kaleessa dhengadda boohu sanaanis wajjiniin nan boohaa ture dhugaa dubbachuuf hordoftuu isaallee miyyuu miti garuu jiramti Facebook irratti inni share godhamu Facebook irratti nan arga ture isas jechuudha. Waa'ee haadha ammoo inni dhufee dubbatu wallahi garaana nyaatee garaana gubate bakka beektu mana keenya hunda mana nama hundaayyuu mistirri guutee jira. Mistiratu jira jechuudha mana nama hundaa keessayyuu hin bahamee hin dubbatamneef malee etuu bahamee dubbatame yaa Allah yaa baay'ina mistira namaa egaa manni waan baadhatee waan namaaf dhoksee dhiisu hin qabu jechuudha. Baay'eedha waa baay'ee qabee dhoksee jira gabanaa kan jedhamu jechuudha mana keenya keessa hunda tokkoon keenya keessa jechuudha. Anyway abdiin haadha isaa argatee jira argattee otuu ijaan wal arganii yookiin immoo murtee otuu hin taane ganaa caafii argadheeraaf gammadaara anis immoo gama kootti baay'een gammadeef jechuudha. Caafii dhuma argatee akka inni gammachuun isaa jechuudha humna akka bakka Oromoo koo naaf jiraadhaa gizeenni jedhu fa'i baay'ee na ajjansiise jechuudha gama kootiin wallahi hagam dhiphataa akka inni ture hin beeksisa jechuudha. Na gamanumaan bagga gammaddeen jedhaanii wallahi rabbiin immoo hammas fixee haajaasaa kana habaasuu haastisaallee haa argamtuuf hin jedha innillee footoodhumaan haadha kootuun argee jedhaa jira. Rabbiin umti immoo viidiyoodhaan akkasiin haasoftuuttiin haa taasisu inshaallah ijatti jechuudha argee akka wajjiniin haasa'u rabbiin haa taasisu እና baay'ee gammadeen jira. Hundi keessaniyyuu du'aadhaan hin dagatina du'aadhaan bira dhaabbadha akka rabbiin haadhaaf isallee kaasatan yaa jama'atal khair haati jechuudha utubaa jireenyaati abbaanis utubaa jireenyaa ta'ee jechuudha. Kan haadha ammoo bas gin haadha abbaa jechuu osoo hin taane baay'ee bakka lammanootu jiraatanii namatti tola beektanii yaani hundinuu gamanaa jira miti yaani gamanaa manaa eegu jechuudha utubaa manaati gamanaanis jaratu namaa dhosa kaasatan durbii jechuudha. Durbii kan bareeddu haadhaanis abbaanis haatinis abbaanis yeroo wal bira jiranu wal biraa bareedu jechuudha. Sababni isaas ilmoon durbaa waa baay'ee haati kaasatan ilmoo durbaatiif baay'ee barbaachistuudha. Egaa maashaallah tabarakallah rabbiin haa mul'isuu fi rabbiin immoo kan haadhan qabnellee rabbiin kan akka isaa jalaa baddee jirtullee rabbiin haa agarsiisu rabbiin haa mul'isuu fi kan immoo duute kan immoo du'anillee rabbiin kan jannataa haa godhu kan immoo jiranu rabbiin umurii jaraanuuf haa dheeressu. Egaa kanumaan isiniin jedha du'aadhaan hin dagatina rabbiin akka inni haadha isaatiin nagaadhaan wal agarsiisu hangama kootiin akka inni viidiyoodhaan illee haasa'aa silkiidhaan illee haasa'aa haadha isaa argatee jedhu banagaraachin laa jarana osoo namni social meediyaan kun abbaa itti fayyadametti wallahi waan baay'eedhaaf nama fayyada waan baay'eedhaaf namatti bareedaadha bakka social meediyaan kun miidiyaan kaasatan
itti fayyadamuu yoo beekame baay'ee gaariidha jechuudha. Bisootii keessan wanna hunda keessaniyyuu dhuftanii hamma fakkeenyaaf inni waggaa baay'ee dhiphataa cinqamaa ture ala itti jabaatee jedhu dhufee hadhaa asirratti baafate jechuudha social media irratti. Innaa formaatas argataa jira hin argatas immoo an akka hin argatetti lakkaa wallaahi dhugaa dubbachuuf baay'een gammadee. Abboleeyyan kiyya hundi keessan du'aa godhaa fi warroonni hagayoo naatti immoo wajjiniin turtan wajjiniin ta'aa turtan jazaakallah khair jazaa keessan rabbiin isiniif haa kaffalu. Warri immoo quba qabdanus haga xumuraatti wajjiniin ta'an isiniin jedha. Kanuma gaawwantiin isiniin jechuu barbaadu kan biraallee waan inni isiniin jedhu hin qabu. Galatoomaa jazaakumullahu khairan jajjabaadhaa barbaadaa fi argaa fi hundumti keessanooyyuu jechuudha. Subhaanallah namni garagaraatti edda garagaraatti wal beeka argamuufis ni dandeesse inshaallah. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh. Guddaa galatoomaa. Abdiyatis rabbiin si haa gammachiisu rabbiin si haa gammachiisu. Basan kanuma kanan jedhu gama.